Hi, hordoftoota YouTube barsantuu akkam jirtu nagaa keessanii nageenyi waaqayyoo bakkuma jirtanitti isiniif haa baay'atu jecha ani nagaa kooti akkamii isin jirtu fayyaa keessanii Ramadaan maal fakkaata bolonni kee warroonni muslima taatanii Ramadaan akkam isin gochaa jira nuufis nuuf kadhadhaan isiniin jedha Oromoon kutaaf amantiidhaan waliin qoodu kanaafuu hundumti keessan iyyuu akka amantii keessanitti amma yeroo kana warri musliimaa tsoomaa jirtu ortodoksoon illee tsoomaa jiru yeroo kana egaa waaqayyoo biyya keenya nagaa nuuf haa godhu biyya nagaatti maatii nagaatti nu adeebisu isiniin jechuu jaalladha akkami jirtu nagaa keessan himte ani jira nagaa kooti isiniin jedha baay'ee bakkin taa'e kun maabiraatiin baay'ee mul'atu ibsaanii xiqqoo rakkina qaba har'a wanta isin qabadhee dhufee obboloota kiyya akkuma argitan kana fuula kiyya xiqqoo mul'atu malee bugurii nan qaba xiqqoo maadaatis nan qaba inna wanta isin jechuu barbaadu har'a kanan dibadha jedheetani fuula kiyya kun akkuma argitan irdii fi dammadha asiimmoo xiqqoo loomii kana xiqqoo itti godhaati warroonni fuula keessan irratti bugurii qabdan waanuma akka tuqaa xaqqaa gurraacha egaa ijoolleen nuti biyya arabaa jiru yeroo baay'ee fuulli keenya nu yalaa wanni ta'a kanaafuu immoo osoo sirriitti nu yalaa fuulli keenya sirriitti nu yalaa hin badiini fuula keenya kunuunsuu qabna qodaa fuula keenya jechuudha kunuunsa barbaada waan ta'eef maaliif yoo amma waan argine wanni jennee of qabuu baanne ittuu nu jala wanni ta'a deema qodaan keenya kanaafuu yoo kana kunoo damma firdii kana dibanne daqiiqaa 20f immoo daqiiqaa 15f tursiifne fuula keenya dhiqachuu jechuudha inna obboloota kiyya kana siniin jedha amma kun isinuma fuulduratti dibadhee tanan isin agarsiisa dibadhaate akka fuula keessaa wanni ta'ayyuu isin jechuu barbaada baay'ee gaariidha irdii fi dammi mataa isaattuu baay'ee qodaa keenyaaf baay'ee gaariidha kanaafuu akkanatti kun fuula keenya dibanne waan mana keessatti wanni ta'edha wanti farmaasii sadaleedha binnee dibannurra waan akkas mana keessatti kunoo waan akkasii yoo dibanne waan mana keessatti qophaa'u damillee fuula keenya qodaa keenyaaf qulqullina qodaa keenyaati baay'ee gaariidha kanaafuu kun akkasittiin obboloota kiyyaa akka kiyya kanatti qodaa keessan dibadhaa yeroo hundumaa hojii qofa miti ofiifis yeroo kennu qabna hojiin jaraa hin dhumu siniin jedha kanaafuu obboloota kiyya kun akkuma na argitanii har'a akkasitti nan dibadhaa jira kun isinis akkasitti dibadhaati malee dibadheen dhumarree inna kana sinin jedha kun akka kanatti dibadhaati fuula keessan qodaa fuula keessanii eeggadha akka fuulli keenya qodaan fuula keenya baay'ee sisii waan ta'eef yeroo baay'ee dafeetu nuti immoo yeroo baay'ee abiddarras dhaabbannaa yeroo jarri nyaata hojjetan isan faanas maxbaa keessa wanni taana jaa ta'eef kanaafuu qodaan fuula keenyaa nu wanni ta'uu danda'a waan faarmaasii bitamurra waan akkasii kun mana keessatti qopheessinee dibachuudha isiniin jedha yeroo biraa immoo waan biraa qopheessee tanan isinii qabadhee dhufa isiniin jedha obboloota kiyya warroonni maatii kiyyan taane subscribe like godha maatii kiyya ta'a warroonni immoo like subscribe commentii naa gochaa jirtan immoo dhugaa baay'ee tokkoon isin galateeffadha isiniin jedha baay'een isin jaalladha baay'een isin kabaja ijoollee Oromoo koo hundumti keessan warri as jala jirtan sabaaf sablammii YouTube kiyya jala jirtan baay'een isin galateeffadha በጣም ነው ማመሰግናችሁ አማርኛም አትችሉም ኦሮምኛም አትችሉም ካላችሁ በጣም አመሰግናለሁ ላይክ እና ሰብስክራይብ እያደረጋችሁልኝ ያላችሁ በጣም ከልብ ነው ምስጋናዬ እላችኋለሁ
ወዳችኋለሁ።